Munkee yookiin namoonni si daawwatan jechuudha. Akka yeroo gabaabaa keessatti si dabalu yoo kan barbaaddu taate viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffattee akkaataa jedhameen hojiirra oolchite taanaan sababiin viyuun kee siif hin daballee tokkollee hin jiraatu. Kana qofaa miti warroonni akka kootii jechuudha. Amma yookaan immoo yeroo ammaa kana gara yuutuubitti dhufaa jirtan viidiyoon kun isinumaaf hojjetame waan ta'eef viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa. Nagaallee hin daganne. Akkam jirtu dhageeffattoota keenya. Subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Haga ammaatitti wantoonni sadiin kun maali jechuun keessan waan hin hafneedha. Amma kaa isa kana sitti himuudhaaf hin deema. Namni yuutuubii dalagachuu barbaade tokko, namni yuutuubii irraa mallaqa dalagachuu barbaade tokko viidiyoo kana sababni inni haga dhumaatti hin dhageeffanneef tokkollee hin jiru. Please irra deddeebi'een isinitti hima. Dhugaan jedha. Hadaraan isin gaafadha. Waan sadiin kana gonkuma viidiyoo kee keessatti hojiirra oolchuu hin dagatin. Waa sadi beeki. Waa sadi. Akkaataa itti hojiirra oolchitu hunda wajjin lafa sii kaaya. Tokko tokkoon jechuudha. Tokko tokkoon. Garuu tokkocha keessaa hambiftee odoo hin daawwatin dhiiftee tokkocha qofa hojiirra oolchinaan rakkoodha. Kanaaf sirriitti dhageeffadhu. Inni tokkoffaan hook jedhama. Afaan Ingiliffaatiin hook jedhama. Inni lammaffaan retain jedhama. Retain jedhama. Inni sadaffaan reward. Waan sadiin kana jabaattee viidiyoo kee keessatti hojiirra oolchuu qabda. Akkamitti akka hojiirra oolchitu hin rakkatin anatu sitti hima. Tooftaa ittiin waan sadiin kana viidiyoo kee keessatti hojiirra ittiin oolchitu. Waan sadiin kana viidiyoo keessatti hojiirra haga dhumaatti hojiirra oolchita taanan hin shakkin laphee kee qabattee laphee kee dhayattee viyuun viidiyoo keetii ni dabala. Yoo kana isiniin jedhu yuutuubii qofaaf miti. Ati barbaaddu tiiktookii dalagi. Ati barbaaddu feesbuukii irratti dalagi. Ati barbaaddu yuutuubii irratti dalagi. Ati barbaaddu instaagiraamii irratti dalagi. Garuu seerri kun seera viidiyoo kamuu nutti qopheessanidha. Malee kan yuutuubii qofaaf yookaan kan feesbuukii qofaaf yookaan immoo kan tiiktookii qofaaf hin dalaguu jechuudha. Hundumaaf dalagaa jechuudha. Kanaafuu warri feesbuukii dalaguu barbaadanillee, warri yuutuubii barbaadanillee, warri tiiktookii barbaadanillee waan kana sirriitti qabadhaa. Sababii wanni kun viyuu keessan dabaluuf immoo dhumarratti isinitti hima waan ta'eef hanga dhumaatti na dhageeffadhaa. Maal isiniin jedhee ture? Ni yaadattu? Okay. Inni tokkoffaan maal inni ree kan jedhudha jechuudha. Inni tokkoffaan hook jenna. Maal jedhama qasa? Hook. Hook jechuun waan gabaabduu. Yaada sammuu namaa booji'u jechuudha. Dursinee amma jalqaba irratti isa dhiyeessina. Yaada sammuu namaa booji'u qopheessina jechuudha. Akkamitti sammuu namaa boojinee gara viidiyoo keenyaa san fiduu dandeenya? As jirti dubbii laata. Nuti sammuu namaa osoo inni hin yaadanne fuunee gara viidiyoo keenyaa akka inni ilaalu akkam gochuu dandeenya? Kun tooftaa mataa isaa danda'e qaba. Kun tooftaa mataa isaa danda'e qaba. Ani tooftaalee arfan tokkon sitti hima. Tooftaalee arfan tokko sitti hima waan ta'eef sirriitti na dhageeffadhu. Inni tokkoffaan jechuudha. Tooftaan tokkoffaan viidiyoon kee eenyuuf akka inni dalagame ibsu
yookaan immoo viidiyoon kee eenyuun akka inni fayyadu ibsuudha. Viidiyoon kee eenyuuf dalagamee eenyuuf fayyada waan jedhu san clear gootee ibsuudha. Qulqulleessitee ibsuu akka namni warri si daawwatu sun beekutti nama inni fayyaduuf addaan baaftee listi gootee jechuudha. Ibsuudha jechuudha. Fakkeenya isin haa kaa'u kan barreeffadhe tokko viidiyoon kun kan dalagame namoota viiwuun viidiyoo isaanii akka dabalu barbaadaniif adda baafna jechuudha. Eenyuuf dalagame jechuudha. Nama viidiyoon isaa viiwuun isaa akka dabaluuf. Namoonni ho'i viiwuun isaanii dabalaa hin jiru. Kanaafuu viiwuun akka isaanii dabalu barbaadanii kanaafuu viidiyoon kun namoota viidiyoon keessan viiwuun isaa akka isinii dabaluuf dalagame gaafa jettuun warroonni viidiyoon isaanii akka viiwuun isaa dalagamuuf hundi maal ta'u jechuudha. Viidiyoo keetti seenuu jechuudha. Viidiyoo kee daawwatu jechuudha. Tokko istiraateejii tokko kun mala ittiin hook yookaan immoo sammuu namaa boojitee gara viidiyoo keetti ittiin fidduun jechuudha. Tokko istiraateejii lammaffaa yes question fayyadamuudha. Yes question hook keessatti sammuu namaa booji'uudhaaf jechuudha. Yes question fayyadamuudha. Fakkeenyaaf si haa kaasu viidiyoo keessaa maal jedhaa viidiyoon keessan akka sirritti isinii daawwatamuu ni barbaaddu. Viidiyoon keessan akka sirritti isinii daawwatamuu ni barbaaddu. Gaafii gaafataa jirta bar. Gaafii yes jedhaa mitire eega yes jedheen boodatti viidiyoo kee daawwataa jechuudha. Warroonni viidiyoon isaanii hin daawwatamneef yookaan akka sirritti isaanii daawwatamu warroonni barbaadan sun maal godhanii viidiyoo kee daawwataniif yaada namoota kanaa qabattee jirtaa jechuudha. Yaada namoota kanaa boojitee jirtaa jechuudha. Yes siin jedhaa yes jedhee sii deebisa eeyyeen jedhee sii deebisa saniin booda maal godha itti fufaachuudha. Dhageeffataa hartuu miti itti fufaa jechuudha. Yes eega yes jedhee sii deebiseen boodatti si wajjiin itti fufaa jechuudha. Gara isa sadaffaatti deemi. Gara isa sadaffaa condition waan jedhu. If clause barattanii jirtanii Ingiliffa keessatti if clause waan jedhamu. If clause waan jedhamu yoo barattan taate condition haala jechuudha. Yoo kana goote wanni akkana sii ta'a. Yoo kana hojiirra oolchite waan akkana argatta. Yoo jecha jedhu fayyadamna jechuudha. As keessa sirriitti jechi yoo jedhu fayyadamna. Fakkeenyaaf yoo wantoota sadan kana hojiirra oolchite viidiyoon kee yookaan immoo viiwuun kee sirriitti sii dabala. Yoo waan sadan kana hojiirra oolchite viiwuun viidiyoo keetii sirriitti sii dabala. Yoo jecha jedhuun fayyadamna jechuudha. Kanaaf namoonni maal ta'a? Namoonni viiwuun viidiyoo isaanii sirriitti akka isaanii dabalu barbaadan maal godhanii dhufanii si daawwatu jechuudha. Kanaafuu maal goote hoggoota sammuu isaa boojitee qabattee jirtaa jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanatti wantoonni guddaan jalqaba nama sammuu isaa boojitee gara viidiyichaatti galchuudha jechuudha. Inni arfaffaan homaa inni crazy result yookaan dramatic result jechuudha. Qabxii hin yaaddamne bu'aa hin yaaddamne akka argamsiisuu jechuudha. Qabxii hin yaaddamne yookaan immoo bu'aa hin yaaddamne argamsiisuu. Waan sadiin kana viidiyoo kee keessatti wal duraa duuban yoo hojiirra kan oolchite ta'e YouTube chaanaalii kee ji'a tokko keessatti monetize gochuu dandeetta. Hoggaadhaa miti crazy result no ji'a tokko keessatti monetize gochuu dandeetta. Crazy waan ati hin eenye jechuudha. Qabxii ati hin eenye yaada ati hin eenye. Ji'a tokko keessatti waan sadiin kana yoo ka hojiirra oolchite taate YouTube irraa ji'a tokko keessatti qarshii 50,000 argachuu dandeetta. It's crazy result. Crazy result jechuudha. Kun maal inni kanarra hojiirra oolchite taananiin akka argattaa jettee. Kanaafuu namoonni waan barbaadaniif dramatic result waan ta'e waan kana waan barbaadaniif yaada isaanii booji'amaniiti gara viidiyoo keetitti dhufanii jechuudha. Kanaaf tartiibni kun jechuudha. Tartiibni sadiin kun tokko keessaa dhiifte taanan faayidaa hin qabu. Haga dhumaatti sadan isaaniitu sirritti dhageeffadhaatiniin viidiyoo keessan keessatti hojiirra oolchaa.
waan isin dhibu jalqaba irratti ani gaafa ji'a lama jechuudha. Ji'a lama viidiyoo dalagee namni tokkollee hamma ji'a lamaatti viidiyoo kee dhageeffachuu hin dandeenye. Garuu erga waan kana jechuudha rakkadhee deemee viidiyoota adda addaa dubbisee deebi'ee dubbisoota adda addaa artikilii adda addaa dubbisee walitti fidee rakkoon viidiyoo kiyyaa maal jedhee waan sadiin kana of eeggannoon jalqabarraa haga dhumaatti viidiyoo kiyya keessatti erga galcheen boodatti viyuun viidiyoo kiyyallee akka malee dabalee ji'a tokko keessatti jechuudha. Ji'a tokko waan kana irratti ka hojjedhee ji'a tokko keessatti immoo nama 500 sabskaayibii argadhe jechuudha. Kanaaf kuni isinii fayyada jedhee itti yaadee ani waan kana erga argadhe isiniif kenna jedheeti malee yuutuubaroonni akkuma isinii himuu barbaada jechuudha. Yuutuubaroonni baay'een waan akkanaa gonkuma sitti himanii jechuudha. Yoo himanillee maal godhu akkaataa akka ammaan addaan baasee isinitti kanatti otoo hin taane irra qaqqabanii yookaan daddafanii ari'anii isin jala dabarsu jechuudha. Kanaaf ispeeshaalii warri reef gara yuutuubitti dhuftan waan kana anatu isiniin jedhe waan kana sirritti irratti hojjettanii viidiyoo keessan hojjettan taanaan viyuun viidiyoo keessanii ni dabalaa yeroo gabaabaa keessatti watching hawriin keessanillee isinii dabalaa sabskaayibiin keessanillee isinii dabalaa yeroo gabaabaa keessatti maal gochuu dandeettanii moonitaayiz godhachuu dandeettan jechuudha. Garuu tokko keessaa afnaan bu'aa hin qabu jechuudha. Kun amma hoggoon nama galchine jechuudha. Eega galchineen booda hoo bakka waan barbaade namni yoo eega galchiteen booda bari yoo waan barbaade yoo sirraa dhabe immoo maal ta'uu danda'a deebi'ee keessaa dhiisee bahuu danda'a miti. Sunillee tooftatu jira jechuudha. Sunis tooftaa qabaa jechuudha. Akkaataa itti nama sana achi itti tursiisuu dandeettu tooftaa mataa isaa danda'etu jira jechuudha. Amma isa isinitti himuuf deemu waan ta'eef subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Akka viidiyoo kana fakkaatu kan biraa jechuudha yuutuubiidhaan wal qabatee viidiyoo biraa isinii dalaguufi please keessumattuu afaan oromootiin viidiyoon haala kana addaan bahee isinii qophaa'ee hin jiru jedhee yaadaa hin dhabe ani ofii kiyya barbaadee kanaaf viidiyoo kana sirriitti dhageeffadha. Amma gara isa lammaffaatti isin galcha. Gara isa lammaffaatti isin galcha. Inni lammaffaan akkuma jalqaba irratti isinii kaasuuf yaale retain. Retain jechuun Ingiliffaa yoo ta'u afaan oromootiin maalitti hiikee tursiisuu jedhee yaada. Nama sammuu isaa boojitee akka inni viidiyoo keetitti dhufu goota sanii akka inni viidiyoo kee haga dhumaa laalu akkamitti gochuu dandeetta. Amma laalka gara viidiyoo keetitti dhufee jira. Erga gara viidiyoo keetii dhufeen booda immoo maal gooteetiniin hanga dhumaatti akka inni viidiyoo kee laalu tursiisuu dandeettadha jechuudha. Innillee akkuma reefi tooftaa mataa ofii danda'e qabaatu jechuudha. Tooftaa naannoo 3 tokko asirratti kan qopheeffadhe tiraanskriptii keessatti waan 3 tokko qopheeffadhe isin hima boodallee haala kanatti tonnoo jedhanii waan 3 tokko qopheeffadhe jechuudha. Inni tokkoffaan viidiyoon kee yookaan suur sagaleen kee jechuudha. Viidiyoo afaan oromootiin suur sagalee dhaamti akkas na fakkaate. Viidiyoo afaan Ingiliffaati suur sagalee jechuun immoo afaan oromooti jechuudha. Viidiyoon kee yookaan immoo suur sagaleen kee haga dhumaatti akka ilaalamuuf yookaan immoo akka daawwatamuuf namni ati hoggootee sammuu isaa boojitee seensifte sun haga dhumaatti akka inni ilaalu gochuudhaaf jalqaba irratti qabiyyee viidiyoo keetii guddaa sanii gara viidiyoo qabiyyee xixiqqootti gara viidiyoo kan jedhan gara qabiyyee xixiqqootti qooddaa jechuudha. Qabiyyee xixiqqootti kan qoodde kan immoo tartiiban ibsitaa jechuudha. Tartiiba yoo ibsitu tokko tokkorratti waan hirkatuuf jechuudha. Namni tokko yoo daawwate kan itti aanullee daawwachuu barbaada. Tokko yoo daawwate kan itti aanullee daawwachuu barbaada. Kanaaf maal godhaa viidiyoo keessaa hin bahu jechuudha. Kanaaf maal godhaa viidiyoo kee qabiyyee xixiqqaatti gootee tartiiban dhiyeessaa deemtaa jechuudha. Kana goonan tokko viidiyoo kee haga dhumaa nama daawwachiisuu dandeettu tokko jechuudha. Inni lammaffaan immoo badhaasa jechuudha. Badhaasa. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kana haga dhumaatti yoo kan daawwattan taate tiippiiwwan barbaachisoo yookaan immoo tiippiiwwan addaa 2 dhumarratti immoo isinii kenna. Yoo jetteeni namni tiippiiwwan dhumaa san argachuudhaaf haga dhumaatti viidiyoo kee dhageeffataa jechuudha. Haga dhumaatti viidiyoo kee dhageeffataa jechuudha. Inni sadaffaan immoo seenaa fi mudannoo kee itti himtaa jechuudha.
Gaafa yuutuubii eeggaltu yookaan gaafa feesbuukii eeggaltu yookaan immoo gaafa tiiktookii eeggaltu gaafa jalqaba viidiyoo hojjattu maaltu si mudate seenaa maal ta'e jettee gaafa itti himtu viidiyoon kee haga barbaadillee yoo ta'e namni amma viidiyoon dheeratee hin dhageeffatu akkasitti no sun hin ta'u jechuudha. Haga dhumaa haga barbaade viidiyoon kee yoo dheerate namni si dhageeffachuu danda'a jechuudha. Kanaaf seenaa kee itti himtaa jechuudha. Seenaa kee itti himtaa jechuudha. Walumaa galatti gabaabanaatti jechuudha. Ani dhumarratti waa tokko isinii himaa jechuudha. Wantoonni sadeen kuni sababiin view kee itti dabaluu danda'aniif, sababiin watching hour kee itti dabaluu danda'aniif, sababiin subscribe kee itti dabaluu danda'aniif dhumarratti isinii ibsa waan ta'eef viidiyoo kana haga dhumaatti dhageeffadhaa. Inni taanu reward badhaasu dhaqa. Badhaasu beektanii miti si dhageeffatee jira haga dhumaatti gahee jira garuu maal sirraa barbaada badhaasa kennitaa jechuudha. Sababuma viidiyoo kee daawwateef badhaasa kennitaaf jechuudha. Fakkeenyaaf badhaasa jechuun maal inni waan jalqaba hukii keessatti lafa keettee waa jechuudha. Fakkeenyaaf amma waa sadii lafa kaa'e miti tokkoffaa maal jedhe? Tokkoffaa irratti hukiidha, lammaffaa irratti riiteenidha, sadaffaa irratti riiwaard yookiin badhaasadha miti. Waan sadiin kana ibsuufii qabda. Yookaan immoo yoo waan afur taate waan arfan san ibsuufii qabda. Yoo waan shan taate waan shanan san keessa homaa ibsuu irraa hin qabdu jechuudha. Laal. Waan kana keessaa tokko hir'ifti taanan namni lammaffaa lakki inni duraanuu lama jedhe tokko godhaa jedhee keessaa bayaa jechuudha. Lammaffaa deebi'ee haga dhumaatti viidiyoo kee hin daawwatu. Waan jalqaba waadaa galteef san hunda ibsuufii danda'uu qabda jechuudha. Reward ka jennuun isa kanaa jechuudha. Reward ka jennuun isa kanaa jechuudha. Gara biraatiin immoo tiippiiwwan adda addaa dabalata waan isaan fayyadu maal goota fi dhumarratti itti himtaa jechuudha. Sadaffaa immoo progress adeemsa ati keessa tarte viidiyoo dalaguuf haa ta'u jireenya keetiif haa ta'u waan tokko adeemsa waan tokko ati itti milkoofte itti himtaa jechuudha. Kun maal inni badhaasaa jedhama jechuudha. Kanaan booda namoonni viidiyoon kee sa'aatii inni itti gallakkifamu eeganii viidiyoo kee dhageeffatu jechuudha kana goote taanan. Kanaaf waan addaa isiniif himaa jira. Share, subscribe, like gochuu hin dagatina. Walumaa galatti jechuudha akkuma waadaa isinii gale wanti reward wanti hook retain reward jenne kun maalifi viewun keessan akka dabalu taasisaa kan jedhu viidiyoo biraa dabalee hojjedhee nan dhufa garuu haayilaaytii isinitti hima. Tokkoffaa namni haga dhumaatti waan daawwatuuf viidiyoo kee daqiiqaa 10 yoo ta'e daqiiqaa 10 waan daawwatuuf daqiiqaa 15 yoo ta'e daqiiqaa 15 waan daawwatuuf average view hin dabalaa jechuudha. Average viewun isaa dabalee jechuun immoo algoritmiin yuutuubii average view kee ilaaleeti dabalataan namoota baay'ee biraan gayaa jechuudha. Namoota baay'ee biraa yoo ga'u namoonni baay'een subscribe gochuu danda'anii namoonni baay'een ilaaluu danda'anii jechuudha. Namoonni baay'ee yoo ilaalan maaltu dabalaa jechuudha. Watching hour keellee hin dabalaa. Achumaan immoo namoota baay'ee biraa ogaa maaltu dabalaa jechuudha. Subscribe keellee hin dabalaa. Kanaafuu salphumatti maal gochuu dandeettanii monetize gochuu dandeettanii jechuudha. Akkuma waadaa isinii galetti viidiyoo koo xumuree waan jiruuf hamma viidiyoowwan akkana baay'ee jiran kan biraa isinii qopheessee dhufutti subscribe, share, like gochuun waliin raabsuudhaan na eegaa jedha. Galatoomaa ulfaadha.